بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتا كينك كيريدا. الحمد لله بقى جراتني سنين جنة بقى جرتنتي ربين سبحانه وتعالى تكو في كيس سناكاتو يتشا سقنتان كينك بيار إن شاء الله تعالى سينا سعبدو تاتي سنر رالي سينا سعادي المبا وقاسيتي سنر رالي kutaa jahaffaa jirraa itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba. Tayyib kutaa shanaffaa keessatti dubbannee jirraa akka nama 14 warra dheerumminni isaanii meetira 2 olii akka Sa'aadiin ilma abbaa waqaasii erge gara mootii Faarisiititti akka haasaya waliin godhaniif jecha nama 14 san irratti Amiira Nu'umaan binu Muqarrin godhee jenne. Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii akkana jedhaniin. Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii. Nu'umaanin kun seenaa qabaa. Insha Allahu ta'ala seenaa isaa bakka isaatitti irraa dubbanna yoo Rabbi fedhe. Immoo Abdallaan ilma Mas'uudii waan jedhe. Namni cuftuu gandi cuftuu munaafiqallee qabaa mu'minallee qabaa. Ganda warra Muqarrinii iimaana malee munaafiqummaan hin jirtu jedhe. Ganda warra banii Muqarrinii iimaana malee munaafiqummaan hin jirtu jedhe. Maaliif akkana jedhe? Nu'umaanin kun sayyida warra saniiti. Sayyida warra gosa saniiti. Muzaynaa jedhaniini. Duuba gaafa amanu obboleewwan isaa nama 10 ka abbaa isaatirraa dhalatan. Ilmaan Muqarrinii obboleeyyan isaa nama 10 qabatee isaa waliin nama 11 guyyaa tokko islaamayan. Obboleeyyan isaallee martuu gahee qabdi hoggantootii jeeshaati islaamummaa keessatti beekamtu. Inshallah suuta irraa haasofna akka agartee yoo Rabbiin biraa nu ga'e jechuudha. Kanaafuu agartee warra barakaa qabu abbaan Bakrii fa'allee zabana isaa ijoollee agartee sanniin obboleeyyan saniin kaan irra hogganaa godhee kaan irra hogganaa godhee itti amana duuba waraanni isaan keessa jiran hin cabsamu. Ummata akkasiiti duuba nama iimaanan beekamu duuba. Nu'umaanii kana irratti mataa godhe duuba. Warri kuwwan immoo hedduu akka agartee Al-Mu'annaa ibnu Haaris ka jedhaniin obboleessa Musannaa ibnu Haarisii fa'a keessa jira. Axaarid binu Haajib ka jedhaniintu keessa jira. Jarri nama hedduu. Duuba Anzalatu binu Rabi'ii fa'atu keessa jira. Mugiiratu binu Zaraarata fa'atu keessa jira. Busraa binu Abii Rahiib fa'a keessa jira. Aasim binu Amrii fa'a keessa jira. At-Tamiimii ka jedhaniin ka gosaan Tamiimii. Obboleessa agartanii Qaaqaa binu Amri Tamiimii isa duuba. Isa kana fa'a Amri binu Mahdii fa'atu keessa jira. Amri binu Mahdii Karibaa ka jedhaniin. Mugiiratu binu Shu'baa fa'atu keessa jira. Al-Ash'as binu Qaysii ka jedhan fa'atu keessa jira. Haaris ibnu Hassaan ka jedhan fa'a keessa jira. Warri nama hedduu namni 14 kun jechuu. Warra kana irratti Nu'umaanii kana mataa godhe duuba inni. Alaa ayyi haali inni deemanii muummicha ministeeraa ka warra Faarisii bira dhaqanii muummicha ministeeraa bira yeroo dhaqan ni gaafate duuba muummichi ministeeraa ka warra Faarisii maaltu biyya keenna kana isin fide? Maaltu isin dage biyya keenna kana dhufuudhaanii jedhee gaafate duuba. Maaltu biyya teenya isin fideeya? Waan biyya isaanii isaan fide itti himan. Nuti agartee namni itti haasa'e Nu'umaantu itti haasa'e. Rabbi irraa haa jaalatu. Nu'umaaniin kun nama ajaa'ibaati. Isatu haasa'e duuba. Nu'umaan waan jedheen duuba biyya teessa wanni nu fide nama gabbarurraa akka Rabbi gabbarutti deebisuudhaaf dhufnee jedheen. Namni nama gabbaraa muka gabbaraa dhagaa gabbaraa akka Rabbi gabbaraniifiyya
rabbi gabbaruu akka baranii fi jedhee duuba itti hime. Wanni nuti deemnuun diiniidha. Diinii kana qeebalaa. Yoo diinii kana qeebaluu diddan gibira kafala'a. Yoo gibira kafaluu diddan morma isinirraa cirama jedheen duuba. Wasadeen kanarraa filadhu jedheen. Diinii islaamaa seenu, sandinnaan gibira kafaluu, sandinnaan mormi isinirraa muramu. Tanaan deemna jedheen nuti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuhii agartee waan takka hin beeyne ka jaahilaa nama nuti haadha abbaa isaa beeynu nutti ergee akka sanitti nama sandinnee eeganaa rabbiin qalbii teena nu butee islaamuufne kuma Kaalid gaafa agartee ka dula Yamruukii jedhe akkasit duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu qaceelche qaceelloo san agarre qaceelloo san ummatallee dhaqqabsiisuuf nullee deemna. Kanaaf deemna yaa diin islaamatiif deemna. Waliigalli agartee haasoo inni dheeraadha. Tanatti deebi'e. Duuba jecha biraan namticha achi as deebisee jennaan namni biraa asii nama 14 kana keessa namni tokko dubbatee jecha akka malee isa dallansiisu jedheen. Yeroo kana namtichi dallanee deemaa deebi'aatii hoogganaa keessan ka waraanaa sanitti himaa. Hoogganaa keessan ka waraanaa sanitti himaa. Arrustum isinitti erga jedhaanii akka agartee boolloo qaadisiyyaa sanitti isin maraa awwaalu jeeshii keessanii fi hoogganaa keessanillee akka waliin awwaalu achitti isa isinitti ergaa jedhaanii itti himaaya. Arrustum waraana agartee ka hoogganaa waraanaa ka warra Ruumiiti ka waliigalaa. Waa ummanni muslimtoota waan akkanaa sodaatan se'an isaan. Akkay jedhaanii jedheen duuba. Achirra duuba amma dallaniin namtichi akka malee akkam akkana naan dubbatan jedhee ka inni ka nama agartee ka kabajaa isaatiif addunyaan suyyuu dubi. Fuudha agartee itti guddaa jara 14 kanaa itti baachisaa jedhe biyyee. Biyyee itti baachisaa jedhe. Fuudha biyyee itti baachisaa jedhe duuba hoogganaa jara kanaa. Haga dachii teenna keessaa bahutti biyyee baatee haa deemuu jedhe. Akkasitti xiqqeessaa jedhe. Amma xiqqeessuu isaati ka akka isaatitti. Yeroo ma agartee ka biyyee fuudhanii agartee isaan qopheessanii kontaalan naqanii achi asiin fiigan eenyu agartee itti guddaan keessan jennaan tokko isaanuma keessaa utaalee ana jedhe. Nu'umaan itti akka isaan hin baachifneef jecha nu'umaan agartee ka nama kabajaa qabu nama guddaa hoogganaa isaaniitti duuba sahaaban lubbuu ufiitirra lubbuu walii filan nabii kenna akkasirra guddise. Lubbuu nama birootillee lubbuu ufii filan. An du'ee ati jiraachuu feeti duuba sahaaban malee an jiraadhee ati du'uun feetu. An miidhamee ati agartee ka ati jiraachuu feeti ati miidhama bahu. Dhugaa wal jaalatan obbolummaan islaamummaa isaanuma keessatti hafte duuba. Nu'umaan ittiin baachisin jechaaf dafee utaalee ana hoogganaan isaanii jedhee biyyee baatee ittiin dhaabbate duuba. Wayita inni baatee ittiin fiige itti kolfan isaan. Cumaa deemanii fardoo isaanii irratti dacha'anii biyyee san akkasuma qabatee akkasuma dhufeen. Wayita biyyee inni dhufeeni akkasitti kuteeni qaadisiyyaa dhufee sa'aadin biraan ga'u asii walitti kolfan duuba isaan. Rustumii yaamee duuba hoogganaan isaanii waan jedheeni mootichi isaanii Rustumiin hoogganaa isaanii sayyaamee akkana itti dalaynee barii ummata muslimtootaa ka dhufanii ittiin agartee nuun loluuf deeman amma jeeshii qopheessee sitti kennaa ati deemtee loltaanii jedhee akkanatti biyyee itti baachifnee wayita biyyee baadhaa jennee ka itti guddaa isaanii fiigee gammachuun biyyee fudhatee baatee ittiin dhaabbate ummata wallaalaa jaahila waan takka hin beeyne jedheeni duuba agartee akkasitti tuffii isaanii kana biratti dubbate duuba hoogganticha biratti. Hooggantichi waan jedheen mootummaan si harkaa fuudhamte jedheen. Akkamitti biyyee agartee ka biyya Faarisii fuutee itti kennitaa jedheen. Biyyee biyya Faarisii itti kennite jechuun hoogganummaa kennite jechuudha jedheen. Faalkaa laallate duuba agartee namtichi hoogganaan jeeshaa. Dhaqqabaa irraa fuudhaa jedhe akkam biyyee itti kennitanii jedhe. Biyyee dachii tanaa itti kennitan jechuun bara agartee lafa teessan kennitan jechuudha jedhe. Wayita isaan achi bahanii gulufanii dhaqqabanii irraa fuudhuuf deeman kute namtichi jarri kutte qaata agartee qaadisiyyaa geette fardoon. Akkasin rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaan salphise
wayta eeganaa biyyee fuudhanii sa'aadiin biraan gahan sa'aad faatillee akkasuma faalkaa itti laallatan. Alhamdulillahi rabbiin biyyee isaanii agartee biyyee teenna keessa seensisee lafa isaanii lafa teenna keessa ni seensisaa yaa. Qabanne Faarisiin jedhan duuba. Akkuma biyyee isaanii nu laaffisetti dachii isaaniillee nu laaffiseedhanii duuba. Faalkaa itti laallate warrillee. Duuba faalkaan tafaa'ulli gaariin ka agartee ka shari'aa teennan keessa barbaachisaadha. Tafaa'ulli badaan immoo badamaa. Akkasitti tafaa'ula itti laallatan. Duuba ka akkana fakkaataa insha Allahu ta'aalaa amma waan achi booda itti aansuu keessatti haasofnaa darsii itti aanu keessatti agasiin nagaan nu tura.